Barataa cimaa ta'uu barbaadde yookaan qabxii guddaa galmeessuuf yaadaa jirta. Tanneen raawwachuuf immoo cimtee qo'achuun sirraa eegama. Garuu kaka'umsa yookaan fedhii qo'annaa kee baay'ee gad bu'aadha. Akkamitti fedhii qo'annaa kiyya dabaluu danda'a jettee yaadaa jirta? Viidiyoo kana keessatti haala kamiin kaka'umsa qo'annaaf qabdan dabaluu dandeessanii fi qo'annaa keessan bifa hawwataa ta'een qo'achuu akka dandeechan kan ilaalluta. Hanga viidiyoo dhumaatti na waliin turuu keessan hin dagatinaa. Kallattumaan gara viidiyootti haa ceenu. Qo'annaa keessan hawwataa gochuuf karaalee isin gargaaran keessaa tokko hiriyaa waliin qo'achuudha. Kophaa qo'achuun yeroo tokko isinitti ulfaachuu danda'a. Kanaafuu qo'annaa keessan bifa hawwataa ta'een qo'achuu kan barbaaddan taanaan hiriyoota qabdan keessaa kanneen barnootatti kaka'umsa qabanii fi waliin qo'achuu barbaaddan filachuun waliin qo'achuu dandeessu. Hiriyoota akkasii qabaachuu baannanillee hin rakkatinaa. Viidiyoo yuutuubii irratti jiran fayyadamuun qo'annaa keessan bifa hawwataa ta'een qo'achuu dandeessu. Yuutuubii irratti chaanaalii akkamii osoo fayyadamne bareeda naan jennaan immoo kanneen akka Globedoc Academy, The Secret Training Institution, Qubee Academy fayyadamuu dandeessu. Dabalataanis fiiziksii irratti Abdii Physics Academy afaan Oromoon kan argattan yoo ta'u, Maayisid immoo Amaariffaan yuutuubii irratti argachuu dandeessu. Lammaffaa irratti iddoo itti qo'attan mijeessuudha. Kana yoo isiniin jedhu iddoo itti qo'attan wantoota isin jeequu danda'an birarraa kan fagaate ta'uu qaba. Dabalataan haala teessumni, kitaabolee, daftaraa fi kan fakkaatan bifa isin qo'annaaf affeeruu danda'u mijeessuu isinirraa eegama. Dabalataan immoo iddoo itti qo'attan bakka ifti ga'aan jiru ta'uus qaba. Tanneen gochuun iddoo qo'annaa keessan hawwataa gochuu dandeessu. Malli sadaffaa immoo bifa bashannansiisaa qabuun qo'achuudha. Kana yoo isiniin jedhu qo'annaa akka hojiitti osoo hin taane akka bashannanaatti lakkaa'uun qo'achuu dandeessu. Qo'annaa keessan akka bashannanaatti lakkaa'uun qo'achuu karaalee itti dandeessan keessaa inni tokkoffaan immoo sosocho'aa qo'achuudha. Mana keessatti kan qo'attan taanaan teessoo keessan irraa ka'uun bifa nama wookii gochuu fakkeessuun sosocho'aa qo'achuu dandeessu. Malli biraa immoo sagalee keessan ol kaasuun qo'achuudha. Mala kana fayyadamaa ta'uu ilaalaa jijjiirama yeroo sanitti itti arguu dandeessu. Dabalataan immoo qo'achaa waan qo'attan sana nama biraaf ibsaa qo'achuu. Kuni kaka'umsa qo'annaa qofa dabaluu osoo hin taane waan qo'attan yeroo dheeraaf akka hin dagatne isin gargaara. Kanaafuu itti fayyadamuu dandeessu. Arfaffaa irratti immoo nootti hawwataa ta'e baafachuun irraa qo'achuudha. Yeroo nootti baafattan iddoo ijoodha jettan qalamaan jala sararuun akkasumas nootti baafattan sun kan oldarii isaa eeggate yookaan tartiiba isaa eeggate gochuun nootti hawwataa ta'e baafachuun irraa qo'achuu dandeessu. Shanaffaa fi kan dhumaa immoo tarkaanfii jalqabaa fudhachuudha. Yeroo tokko osoo hin beekin miira badaa keessa galuu dandeenya. Kanarraa ka'uun qo'annaa keenya illee gati maleessa fakkaatee nutti mul'achuu danda'a. Yeroo kanatti miira ofii to'achuun gara qo'annaa keenyatti galuu yookaan tarkaanfii jalqabaa fudhachuu qabna. Akkuma tarkaanfii jalqabaa fudhannee miirri keenyallee sirraa adeema. Ergaan har'aaf isinii qabadhe kana fakkaatayyuu viidiyoo akkamii akka isin hojjedhu kan barbaadan taanaan koomentii jalatti na barreessuu keessan hin dagatinaa. Turtii gaarii.